هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أكم جرتو كبجم توتا جالتم توتا أوردف توتا كيا كنين فيسبوك كيا جلت تستي يوتيوب كيا جلتنا أوردفتن هندا ف نقاف كبجاني سني قبر سني داما هرّا غافي كان كيسن باي غافي نما باي كان تي ولتك أبرديتين نفيتشودا غافين كونس هرّا قبي هرّا كيستي واي فيسبوكا قفا كان ilaalchisu jechuudha. Feesbuuka yeroon jiru baay'een keessan akkamitti iimeelii keenya jijjiirannaa, akkamitti immoo iimeelii keenya jala gubnee lakkoofsa qofa godhannaa, akkamitti paaswordii jijjiirannaa, akkamitti maqaa feesbuukaa jijjiirannaa, akkamitti faayila keenya jijjiirannaa, akkasumas akkamitti nama feesbuuka keenya duraan fayyadamaa jiru orkaa loog aawut akka yookaan isa biraa cufnu akkamitti taasifna. waan baay'ee gaafatanii turtan. Waan kana hunda dabarsaatti turre anis gizee tokko tokko itti makaa si'a tokko tokko jechuudha itti makaa dabarsee jechuudha viidiyoo kiyya keessatti akkasumas gara barsaa mangisteetiinis isiniif darbee jira jechuudha. Innis waan kana akkasitti bal'isuu baatus yeroo tokko tokkotti makee jechuudha isiniif dabarsee ture. Garuu an bal'ina isaatiif har'a waan gaaffiin kan keessan waan kana irratti heddumaateef namni kanallee hin beekne waan jiraateef jechuudha viidiyoo kana qopheeffadheetiin dhufe jechuudha. Kana jechuun kiyya baay'een keenya ni beektan maqaa jijjiirrachuu paaswordii jijjiirrachuu ni beektan baay'een keessan garuu akkasumas baay'een namaa immoo waan kanaaf furmaata barbaadaa jira jechuudha. Gara walumaa galaan gara barumsa kiyya yookaan viidiyoo kiyya har'aa osoo hin darbiin maamiltoowwan koo haaraadhaaf haala kamiin akka itti maamila kiyya ta'anii na waliin yeroo hundaa na ordofuuf akkasumas barumsa an qabu kaniin feesbuuk kiyya jalatti godhu haala kamiin akka itti ordofan isin agarsiisuuf jalqaba YouTube kiyya subscribe haala kamiin akkatti gootanii YouTube kiyya kanarratti waan amma dura gadhiifamee jiruuf waan sichi gadhiifamu haala kamiin akka itti ordoftan isin agarsiisuuf YouTube kiyya maqaan isaa Jaafar Tuubee jedhu garuu Jaafar Kamaal jettanii kan argachuu dandeessan haala kanaan jechuudha. Search ni gootan Jaafar Kamaal jettanii search gootanii sana booda YouTube kiyya isa kana maqaan isaa Jaafar Tuubee kan jiru. Jaafar Tuubee haa ta'u Jaafar Kamaalis haa ta'u maqaa barbaadanii yoo search gootan profaayilii kanaan kan jirudha jechuudha. Inni isarra ni tuqxan jechuudha. Haala kamiin akkatti subscribe naaf gootan jechuudha akkasumas immoo YouTube kiyya kana akka naaf guddistan kabajaan si gaafadha. Annu waan takka irraan fayyadamu garuu isin fayyada viidiyoo garagaraa irratti tag yookaan gadhiisaatiin jira jechuudha. Sana booda egaa bifa kanaan isiniif ba'ee subscribe kan jedhu kanarra tuqtanii achi booda mallattoo notifiikeeshinii gurraattii kana ni dalagsiistan jechuudha. Sirra tuqtanii bifa kana egaa seen taatee dhiistanii irraa baatanii jechuudha. Inni biraan feesbuuka kiyya Jaafar Kamaal add friend na gaafachuu irra fooloo gochuu waan furmaata ta'uuf jechuudha. Akka fooloo gootaniitti na ordoftan isin agarsiisuuf jechuudha. Maaliif sababni isaa friendii kee waan guutee jiruuf friendii yookaan add friendii yeroo isin gaafattan isin jalaa qabuu hin danda'u feesbuuk kiyya keessatti jechuudha. Feesbuuk kana keessaa barumsa garagaraa argachuu ni dandeessu. Kanaaf haala kanaan haala anamma isin viidiyoo kana keessatti isin agarsiisuun jechuudha. Feesbuuk ni kiyya isa kana maqaan kiyyas maqaa YouTube kiyyaan kan wal fakkaatu Jaafar Kamaal kan jedhu kana isarra ni tuqxan jechuudha. Haala kanaan na ordofuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda namni friendii kiyya keessa hin jirre tokko yeroo friendii kiyya ta'uu barbaadan barumsi kiyya yoo isin itti tole ta'e fooloo kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda as gadi dabruun save rest kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Fooloo eega gootanii jechuudha. Yoo save rest kana isinii fudhachuu dides ni dhiistan fooloo gootanii dhiisuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan feesbuuk kiyya kana keessatti waan hedduu argachuu irraa fayyadamuu ni dandeessu. Shoot irratti illee akkatti na ordoftan isin agarsiisu maqaa wal fakkaataa Jaafar Kamaal jedhu fayyadamuudhaan shoot as gubbaa bakka search kanarratti aappii shoot namni fayyadamaa jirtan jechuudha. Kan hin fayyadamne viidiyoo ammaan dura waa'ee isaatiin gadhiise ilaaluudhaan aappii kana fayyadamuu ni dandeessu. Jaafar Kamaal jettanii search gootanii jechuudha. Haala kanaan shoot kiyya isa kana sana booda fooloo gootanii isallee na ordofuu ni dandeessu jechuudha. Egaa haala kanaan isinii bahe mallattoo diimaa gosii kanaa bifa kanaan isinitti mul'atu irra ni tuqxan jechuudha. Shoot kiyya irratti na ordofuudhaaf bakka kanarra tuqxanii fooloo akka gochuutiin na ordofuu ni dandeessu jechuudha. Tole gara barumsa keenya har'aatti yeroo dabrinu jalqaba ijoolleen dhiiraa hedduun keessan kanneen feesbuuka kana keessa baay'istanii beektanus
waan mudannoo addaa tokko ni qabdan nama hedduu irratti kan hin arge jechuudha. Innis maalni faayila Facebook keessanii faayila dhalaatiin banattanii kan jirtan akkasumas ijoolleen shamarranii kanneen faayila Facebook keessanii faayila dhiiraatiin banattan haalan isin agarsiisu kanaan faayila kana jijjiirrachuu ni dandeessu. Akkana faayila jechuunis maalidha? Yeroo isin amma fakkeenyaaf guyyaa jalqabaa Facebook banattan waan isin gaafatu ni jira jechuudha. Profaayilii keessan jala ni irra ni seentan. Sana booda about kan jedhu jala ni dhuftan jechuudha. About kan isinitti mul'atu kana ni dhuftan jechuudha. Isarra ni tuqtanii. Sana booda obsaan jechuudha. Faayila kan keessan jijjiirrachuuf asirra ni tuqtan jechuudha. Mi'oor about kan jettu kanarra ni tuqtanii. Obsaan faayila maal akka ta'e isin agarsiisuuf ijoolleen baay'een illee ijoollumti dhiiraa baay'een illee faayilli isaanii kan kanaan jiru argeetiin jira jechuudha. Kanaaf akka faayila keessan kana jijjiirrattanuuf jechuudha. Faayila yeroo jedhu jineedar kan jettu kana argaa jirtan jechuudha. Maal jedha kuni dhiira jechuu mallatteessaa. Meel kan jettu kun dhiira jechuudha. Female yoo jettan garuu dhalaadha. Kana jijjiiruudhaaf baay'een keessan faayila dhalaarraa kan qabdan yeroo kan mul'ata yeroo isin koomantii garaagaraa naaf gootan fakkeenyumaaf koomantii siif gooteetti jedha. Maqaan maqaa dhiiraati garuu isii jedha. Maaliif sababa gaafa Facebook keessan banattan faayila kana hin sirreeffanneef jechuudha. Sirreeffachuu yoo barbaadan eega bakka ammaa tuqxanii as dhuftanii edit bakka jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Bakka edit jettu kanarra tuqxan. Sana booda obsaan jechuudha hanga networkiin kiyya hojjetu jechuudha. Akka argaa jirtanitti jechuudha. Bara dhaloota keessaniis ta'e waan hunda as keessatti jijjiirrachuu kan dandeessanidha jechuudha. Argaa jirtanii kun dhiira jechuu mallatteessa. Ijoollee dhiiraa kanneen taatan kanarratti guuttadha. Shamarreen kanneen taatan female kan jettu kanarra tuquu ni dandeessu jechuudha. Ijoolleen dhiiraa baay'een keessan mudannoon keessan kanadha. Mudannoo addaa baay'een ijoollee dhiiraa kanarraa kan qabdan sirreeffadhaadha. Faayila kan keessan faayila dhiira tokko godhadha. Ijoolleen dhalaan faayila ishee dhalaa godhattee itti fayyadamuu ni dandeessa jechuudha. Inni biraan emailii keenya haala kamiin akkamitti jijjiirranna kan jettan yoo emailiin duraanii gadiima fakkeenyaaf Facebookni keessan isin duraa gubate ta'e paaswordii isaa deebifachuuf isin dhiba. Emailii haarawaa haala kamiin akka itti jijjiirrattan baruudhaaf jalqaba tuqaa muraa sadan kanarra tuqxanii sana booda as gada deemuun account setting bakka jedhurra ni deemtan jechuudha. Account setting kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda general kan jedhu kanarra ni tuqxanii. Fakkeenyumaaf jechuudha emailii kan keessan kan duraanii yoo amma fakkeenyaaf qafoo biraa keessatti Facebook keessan banattan taatan deebitanii emailii kana argachuu hin dandeessan jechuudha. Paaswordii keessan argachuu hin dandeessan akka tasaa yoo paaswordii dagattan. Garuu emailii qafoo keessan keessa jiru kan qafoo keessan keessatti dalagattan yoo ragashitan Facebook keessan hin sodaattanii paaswordii isaallee deebistanii argachuu ni dandeessu. Amma bakka email address jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Emailii haaraa ragashachuuf yookaan lakkoofsa haaraa emailii duraanii dhiistan jechuudha. Yoo emailii haaraa ragachuu barbaadan add email address kan jettu kanarra barreeffama kanarra tuqxan jechuudha. Isii gubbaarra yoo moo lakkoofsa qafoo keessanii yookaan lakkoofsa bilbila keessanii galchuu yoo barbaadan add phone number kan jettu kanarra tuqxanii lakkoofsa galchuu ni dandeessan. Sana booda yoo paaswordii isin gaafate lakkoofsa keessan geeshitanii sana booda paaswordii itti naqxanii save gochuu ni dandeessu jechuudha. Add email address kan jedhu kanarra yoo tuqxan jechuudha. Asitti emailii haarawaa galchi isiniin jedhaa jira jechuudha. Fakkeenyumaaf emailii tokko haarawaa tokko galchitan jechuudha asitti. Woma haaraa tokko fakkeenyumaaf isin agarsiisuuf jechuudha. Malee an emailii jala galchuu hin barbaanne akkasitti jechuudha. .com jettanii jala galchitanii sana booda add email address kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda yoo paaswordii keessan isin gaafate paaswordii keessan itti naqxanii add email address eega jedhe ka jechuudha. Anama emailiin kun dogoggora isin agarsiisuuf hin jala gashee remove godha. Jalaa balleessuu illee yoo barbaadan remove gootanii jalaa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan emailii haaraallee remove ammas bakka remove email jedhu kanarra tuqxanii haala kanaan emailii illee jalaa amma paaswordii kan kee naqee jalaa balleessuudhaaf naan jedhaa jira. Hangam paaswordii kiyya naquu obsaan na eeggadhaadha. Tole haala kanaan an jalaa balleesseetiin jira jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa keessanis ta'ee emailii kan keessan jala galchachuu ni dandeessu. Maqaa kan keessan jijjiirrachuufis akkaawuntii siitingii kanarra tuqxanii
sana booda kan kana nagaafattanii ni jirtu kan kana isiniif kaasuuf jechuudha baay'een keessan ni beektu maqaa jijjiirrachuuf bakka neem jedhu kanarra tuqxanii sana booda maqaa barbaaddan gashitanii achi booda fakkeenyumaaf jechuudha an amma maqaa kana jijjiirreetti jira barreeffama kanarra tuqxanii maqaa kan keessan jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha an dhiyoo waan hin jijjiiree jiruuf jijjiiruu hin danda'u jedha jechuudha. Inni biraan Facebook keessan namni biraa itti fayyadamaa yoo jiraate haala kamiin akka itti bartan isin agarsiisuuf ishee kanarra ni tuqxan jechuudha security and login kan jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda bakka kamii irra seename akka jiruuf qafoo maqaan isaa maal ta'een irra seename akka jiru amma fakkeenyaaf Facebook kana kiyyarra Facebook kiyya kanarra qafoo Samsung Galaxy Note 3 dhaan irra seenamee jira Riyadh irraa jedha jira isinitti mul'ata asirraa jechuudha. Riyadh Saudi Arabia irraa Samsung Galaxy Note 3 kan jedhu irra seene as gadittis akkasuma isiniin jedha. Maal gochuu qabdan qafoo kan keessan isinuu ni beektan qafoon keessan maal akka ta'e Note 3 5 akkasumas 7 8 ta'us ni beektan isin hunda isaatu ni beektan. Waan qafoo keessaniin alaa yoo argitan remove gootan irra tuqxanii jechuudha akkasitti irra ni tuqxanii sana booda obsaan na eeggadhaa jechuudha. Akka isa biraa cufamu taasisuu ni dandeessan log out kan jettu kanarra tuqxanii jechuudha isa eegasarra tuqxanii qafoo keessan qofarratti dhiisuu dandeessan gosa qafoo yookaan bifa qafoo kan keessan modeela qafoo keessanii ni beektan modeela qafoo keessaniitiin alatti yoo banaatti jiraate ta'e jechuudha. Isarra tuquudhaan anamma mobaayilii kiyya Note 3 dha isarra irra seeneetiin jira log out kan jedhu kanarra yoo tuqxan nama sana bira itti fayyadama akka inni hin qabne taasistan akka inni itti fayyadaman argan taasistan akkasumas nama duraan passwordii keessaniif emailii kan keessan beekurka yoo Facebook kan keessan baasuu barbaaddan login bakka kana argaa jirtan jechuudha. Login sign your profile picture kan jedhu kanarra tuqxan jechuudha. Sana booda ani namni profile irra tuqee haala inni irra seenutu jira jechuudha yoo save godhatee jiraate jechuudha mobile isaa keessatti save yoo godhatee jiraate profile keessan irra tuqee irra seena namni duraan passwordii keessaniif emailii kan keessan beeku. Kanaafuu kanarra yoo tuqxan sana booda remove kan jettu yoo gootan isa harkaallee gubuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan mobile Facebook kan keessan nama harkaa baasuu ni dandeessu jechuudha. Karaa biraatiin haala kamiin Facebook irraa jechuudha qophii keeyarraa waa'ee Facebookaati qophii baay'ee isiniif qabadhee dhufuuf qophiidhaan qaba waa'ee YouTubein kan wal qabatu waa'ee Play Storein kan nagaafattan hundi keessan abshiraadhaan nan dhufa. Garuu qophii irraa keessatti waa'ee dhuma Facebookaa kan namni baay'een nagaafattan waan isiniif hojjennuuf gaafii kan keessan isiniif deebisuuf jechuudha waa'ee Facebookaatiin qabadhee dhufe jechuudha. Inni xumuraa jechuudha gaaffiin kan keessan baay'een isaa haala kamiin Facebook irraa viidiyoo gadi buufannaa kan jettan appilikeeshiniin illee ni jira appilikeeshiniin viidiyoo waan isinitti dheeratuuf appilikeeshinii isin agarsiisu namni mallattoo intarneetaa yookaan Google Chrome isa kana namni dhabdan hin jirtan jechuudha isarra ni seentan. Sana booda as gubbaa search kanarratti jechuudha waan sila irra jiru jechuudha ni balleessitanii irraa X gootanii irraa balleessitan jechuudha. Achi booda Facebook jettanii search gootan dhiifamaan waan biraarra waan tureef jechuudha YouTube irra waan tureef as gubbaa irratti Facebook jettanii barreessitan. Haala facebook.com jettanii barreessitan jechuudha. Achi booda eega haala kanaan isiniif ba'een booda jechuudha bakka kanarra ni tuqxan jechuudha namni viidiyoo Facebook irraa buufachuu barbaadan isa barsiisaa mangistiillee isiniif dabarsee ture jechuudha viidiyoo kana garuu waan hin hubanneef irra deddeebitanii kan arginu yoo jiraattan taatan jechuudha Facebook kiyya irratti baneetiin ture log out godheen isin agarsiisa jechuudha amma viidiyoo tokko buufachuu Facebook irraa jechuudha maal akka gargaaramtan kanarraa hubachuu ni dandeessu jechuudha viidiyoo tokko Facebook irraa buufachuuf appilikeeshina maqaan isaa Google Chrome jedhamurra seentanii sana booda haala kamiin akka itti buufattan nafaana ordofaadha jechuudha viidiyoon kunillee kan isinitti dheeratu ta'a jechuudha. Eega Facebook irra seentanii haala kanaan Google Chrome irra eega seentanii jechuudha anama fakkeenyaaf amma si'a lammaffaaf irra seenee isin agarsiisu jechuudha si'a lammaffaadhaaf jechuudha maaliif akka isiniif galuuf jechuudha haala kanaan si'a lammaffaaf
namni viidiyoo Facebook irraa buufachuu barbaadan Google Chrome isa jedhu kanarra ni tuqxanii ifama. Google Chrome kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi boodaas gubbaa sarchi kanarratti jechuudha. Facebook jettan. Haala kanaan Facebook jettanii sarchi gootan. Sana booda barreeffama as gubbaa irratti kan jalqaba irratti isiniif ba'u kanarra ni tuqxan. Sana boodaan Facebook kiyya kanarra seeneetiin ture kan biraarra seenuu ni barbaaddaa inaan jechaa jira kan biraarra seenee jechuudha. Kana jechuun emailii passwordii keessan kanneen beektan qofaaf jechuudha. Yoo emailii passwordii keessan beektan haala kanaan irra seentan jechuudha asitti. Fakkeenyumaaf ani irra seenee isin agarsiisuuf. Kiyyumarra seenee isin agarsiisuuf akka yeroon gabaabbatuuf jechuudha. Kiyyumarra seenee isin agarsiisuuf. Passwordii gashinaan jechaa jira. Passwordii hangan gashee dhufu obsaan na eeggadhaadha. Okay. Passwordii kiyya galchee Facebook kiyyas baneera. Viidiyoo tokko gadi buusuudhaaf viidiyoo dhuma takka ni barbaadan jechuudha as gadi. Duraanis isiniif darbee ture barsiisaa mangistiis karaa kana isiniif dabarsee ture anis isiniif dabarseetiin ture. Garuu baay'een keessa waan hin hubanneef jechuudha. Yoo barbaadan karaa Facebook keessaniitiin viidiyoo barbaadan save bakka jedhu irra eega tuqxanii tuqaa sadii as gubbaatti mul'atu kanarra nu dhuftan jechuudha asirra ni seentan jechuudha. Sana booda as gadi deemuun saved kan jettu kanarra barreeffama afaan Ingiliffaatiin saved kan jettutti isiniif baatee kiyya afaan Arabiffaa waan ta'eef isarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda waan isin save gootanii jirtan osoo download hin taane jechuudha. Waan isin save gootanii jirtantu isiniif ba'a jechuudha. Waan isin amma dura save gootanii gadi hin buufanne gadi buufachuuf viidiyoo ma tokkorra ni tuqxan viidiyoo save gootan tokkorra jechuudha. Sana booda application kamiin irra seenuu barbaadda jedha Chrome filattan jechuudha. Google Chrome jechuudha. Achi booda eega Facebook bifa kanaan eega viidiyoo bifa kanaan isiniif ba'i irra ni tuqxan. Sana booda eega ni hojjechuu eegalee dalaguu eegalee cimsitanii viidiyoo sana ni tuqxan cimsitanii jechuudha. Si'a tokko cimsitanii irra tuqxanii sana booda download jechi jedhu eega isiniif ba'i isarra tuqxanii gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Download kan jedhutti isiniif ba'a. Cimsitanii irra tuqxanii sana booda download kan jedhu irra tuqxanii gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan Facebook kan keessan irraa akkasumas gaaffii gaafataa turtan irraa haala kanaan tajaajilamuu ni dandeessu jechuudha. Kanneen waadaa garagaraa isiniif seenee obsaan na eeggadhaan isiniin jedha waadaa kan keessaniif an qophiirran jira jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.